Anillee beekaa garaan koo gooftaa sinniisuwani nan dandeessisa abbaa gaarii naaf taatee ati gooftaa koo si dhiisee deemu ani hin danda'u duuti koo fannoo kee jalaatti naaf haa ta'u Yesuus koo si dhiisee deemu ani hin danda'u duuti koo fannoo kee jalaatti naaf haa ta'u. Nagaa siif haa ta'u. Mee dhuguma akkuma afaaniin faarfachaa jirtu kanatti Gooftaa Iyesuus Kiristoos hin gantuu ati guyyuma tokkollee Iyesuus Kiristoos hin gantuu? Lakki gonkumayyuu ani Kiristoos ganuu hin danda'u. Maal jedhee tanan gana? Garaan kiyyayyuu maal jedheeti ishinaa jedhe? Isa ganee seessan naqa. Gonkumayyuu Kiristoos ganuu hin danda'u dhugaadha. Lakkii akka afaaniin odeessitu kanaa miti. Guyyaa rakkinni dhufu tokko, guyyaa dhiphinni dhufu tokko, guyyaa cinqiin dhufu tokko Kiristoos ganuu dandeessa. Lakkii akka afaaniin jettuu kanaa miti ati. Lakki yoomiyyuu yoo ta'e waan fedhe yoo ta'e ani Kiristoos hin ganu. Osoo amma namni Kiristoos hin beekne tokko, namni amantootatti inaafu tokko si ari'ee si bira ga'ee si dhaqqabee si kuffisees billaa sitti fudhatee du'uu sii wayyamoo mormi kee sirraa cituu sii wayyamoo Kiristoos isa lallabdu kana ganuu sii wayya otoo siin jedhee dhuguma du'uu naa wayya jettamoo lakkii Kiristoos hin ganee jiraachuu naa wayya jettamii ammaati ishuma dhugaa ishee haasa'ime. Morma kiyyayyuu dabarsee Kiristoosiif nan kenna. Ani yoomiyyuu Kiristoos ganuu hin danda'u. Maal jedheen gana? Akkamittiin nan ganuu danda'a? Gonkumayyuu waan hin danda'amnedha. Aniif Kiristoos gonkumayyuu gargar hin baanu. Lakkii akkasin jedhin Phexrosiyyuu Gooftaa Iyesuus Kiristoositiin nagantaa jedhee Iyesuus Kiristoos Phexros gaafannaan Phexros immoo deebisee gonkumayyuu ani sin ganu jedheen garuu halkan tokkotti osoo hin daanqoniyyin yeroo 3 Kiristoos hin gane. Atis dhuguma akka isaa kana gaafa guyyaan dhiphoon dhufu akkuma isaa kana gaafa guyyaan rakkinaa dhufu tarii atis yoo Kiristoos hin gante hoo? Maal jedheen gana? Maal jedheen Kiristoos ganuu danda'a? Lakkii ani gonkumayyuu Kiristoos ganuu hin danda'u. Isa ganee yoo eessan naqa? Seexanni koo baay'ee abshaaladha, baay'ee bilxiidhas. Nama shugutii qabu tokko sitti ergeetiin akka ati Kiristoos hin gantu si doorsisa osoo hin taane, nama billaa baatu tokko sitti ergeetiin itti si doorsisee akka ati Kiristoos hin gantu si godha osoo hin taane, babbareedinuma biyya lafaa kana keessaa waan tokko si fuuldura qabeetiin akka ati Kiristoos hin gantu si godha waan ta'eefiyyuu mee waan hundumaafiyyuu jabaadhu. Akka Istifaanos faa, akka Phexros faa, akka Phaawulos faa aarsaa sirraa barbaachisu wangeela kanaaf baasi hin sodaatinii ija jabaadhu bakka hundumatti wangeela mootummaa Waaqayyo xinnaa guddaatti gurraacha adii hiyyeessa sooressatti lallabe amma Kiristoos deebi'ee dhufutti. Isa ganee san deema ani isa dhiisee san deema ani. Mee Kiristoos ganee eessan naqa? Isa dhiisee eessan naqa? Lapheen keeyyuu akkamitti ishii jedheetiin isa gani naan jedhu? Garaan keeyyuu akkamitti na danda'a? Oolmaa Kiristoos naaf oole akkamitti hin raafadha? Utuu sammuun kiyya yaaduu danda'u, utuu sammuun kiyya sirrii hojjetu akkamittiin an Kiristoos ganuu danda'a? Ani gonkumayyuu hin ganu karaa kiyya. Dhugaadha.